kaatee fa'a Maammadoo wajjin hin kaa'edha Maammadoo biyya keenyaa sun akkatti harka namarra kaateetti ni haxirii fa'a jala hojii dhaabbatan takkaan dhaabbanne hin sobiin qaama biyya daasbooraadha dhugaa dubbatti hin sobiin. Wallahi good. Laa sobiiti osoo hin ta'in wantidha. Garuu hin dhaabanne dhaabatu wantidha beektaa. Hin dhaabanne garuu karaa hojii deemna yeroo gabaa gallu kanneen karaa bakka osoo deemnu karaa mandannu gorsa. Yes. Wajjin hin haasoytee wajjin takka. Xalayaa jaalalaa fa'a barreessuu gisee barumsa barattan daftara annaa gali jedhee Maammadoon daftara si kennate hin jiru. Daftara natti kennate. Daftara maaliif na kennatu maa? Qalama akkasii jalaa fudhatee hoo jira. Maammadoon hattu baal biyyuma hattu Maammadoon. Wallahi hin jiru. Hin jiru amma hin jiru bara amma akka duraan isanii miti xiqqoo naqqa'ee jirallee namni kennallee. Ayyee Maammadiin beeyta Maammadiin. Maammadi kam? Maammadiin qe'ee keessanii gadiisan. Haram hin jiru namni Maammadi qe'ee kenna gadi. La ilaha illallah way softi bijatti wallahi dhugaa dubbachuun fedha. Hayyee warra haadha juguru hoo beeyta. Hin argine lakki warumaa jigulu kanaayyuu hin jiru warra wanti illee akkasi. Wallahi dhugaadha bara. Kanaafuu ati takkaa Maammadoo hojii hayyee Maammadoon gaafa gabayaa hojii buutanii duraan jaalala yeroo jaalatta bomboliinoo siin binne bomboliinoo birii laanoo waan takka siin binne dhugaa dubbatti sobini. Wallahi dhugaa dubbataa jira. Si'aati immoo wallahi dhugaadha. Wallahi namni waan naa bitan osoo namni waan naa bitee jedhe jechuudha. Wallahi hin jira miti namnummaan jaarsaa yookiin namnummaan ijoollee qabu kun waan naa kennamu sa'aatii isaan bakka fudhus deemee gatamal hin nyaadhu waan naman jaaladhu. Waan namni naa kenne akkanumaan. Abbaa guddisa hoo beeyta? Abbaa guddisa maal jechuudha? Hin beeku wallahi. Galchite waan warra raagu tokko akkas jedhani warra eebalu beektaa warra namicha maqaa akkasii beektaa namaan jedhe jedhan warri akkas qaqqama'ee. Gizee kana buuse si buusuu dhageeffadhu baateerta. Tokkoffaa Maammadoo yeroo jalqaba wal jana jantan biyyatti yeroo wal jana yeroo gobeessadha magaalaa biyyattii nama maqaadha dagadhe wallahi yeroo magaalaa buuta yeroo magaalaa buuta. Sobini hidhatillee wallahi dhugaa dubbadhaa jira. Wallahi maaliif jedhama waan ajjeef taati. Bomboliinoo siin binne. Iskarbii hoo si harkaa fudhatee Maammadoon biyyatti iskarbii sirraan fuune mormarra. Hin fuune narra. Kottu bu'yaatiin kijibta. Wallahi hin fuune garuu nabuu si waa jannat keessaa nabaaf tamitti garuu iyyuu hin fuune narra wallahi. Dhugaa. Ati hin janallee biyyatti tayyib. Anjana jana siin jedhe bara hin naasumnaa siin jedhe. Garuu. Xalayaa hoo si barreessee Maammadoon biyyatti. Naa barreesse. Dhugaa baasii. Dhugaa baasaa jira soba baasaa jiraare. Wayyo baraaqiyya. Kama kana amante Maammadoon xalayaa si barreessa akkamiin bomboliinoo si buskuuta ati bomboliinoon beeytu buskuuta siin binne. Laan wanti hin ta'u akkasi wallahi. Sobdi badee. Takkaa Maammadoo hatirii keessan jala dhaabbatee si jana jennuuf si eegee itti gadi bahuun dinne gibbii keessaati biyyatti. Maali? Isa makan akkanuma. Wal jedhi lafaa mucatti. Maaltu si ga'e maa waa sirra ciisaa jira? Wayne godhu. Koomanti si tun tarbiina godhaara muna tun tarbii si godhaara ka koomanti dubbisuu taate. Koomanti illee laalu wayyo ka gisa takka ibsatanii yaadi isaanii sirreessinaa fi waan isaan waan balleessan. Ilaal. Dhageeffadhu. Ya Rabbi ya Allah. Koomanti dhiisi. Okay, def. La ilaha illallah. Ati koomantiin dubbisin. Okay, def. Nagaafadhu. Hayyee Maammadoo biyya xalayaa si barreessan jaalatte.
Jaalalli garuu iyyuu osoo wajjaa somnuu akkasi. Ammallee مسكين شبكة أتي شبكة أربع 20 ساعة شبكة رتيتا مسكين سجلة كده جو شبكة ولا بمتانا شيء سجلة قلت بيجرب ما كده مسكين توبي جنجت ما لي جرى نوازين كده يا دجاج لكو هنداكو كوت إيه ما بدي والله يا ما ويني فكر تفا ويني فكر تفا ويني فكر تفا فكر تفا ويني فكر تفا أبولا كوستو كبر فدا سنين جل أمر ورد إيران تنيرتنا ديرا محمد وانا تنيرتنا جران كيسنا دنجيرو محمدو فيديو ورد باتن أبشر جبادة نمان نجين ستايل كتير ديمت جديم برا رابطة توي mucaa kanas jabeessuudha qophiidha garuu yoo inni waanan gorsi sana fayyadame qofa maalan gorsi filtara kaasi jechoota abbaa abdii dhiisi wama tokko wama namni abbaa abdii koppii ittiin siin jedhu ofirraa balleessi karaa biraatiin kottobboleessu wallaahi of taate jennaan nama lamaa miti nama 10 keessummeessa tiktokiin kun kanuman si dhaamee gabaabsa waa'ee taphaarras jirtuun see abbaa abdii. Yeah. Thank you. Ababdi me wajeme ababdi wajeme dubbadu. Ati immoo waan jettu jedhu. Yoo an beekta waan biraan jedhu gaafa dura jarri dhufanii nama lama turanii ifirruma filtara kaayatanii oofanii jedhee dhiise waan na fakkaatu hin godhinaati garuu diqqishoon irraa gorsaati. Akkuma feetanitti oofuu dandeessanii tiktokiin. Wallaahi abbaa abdii koo inuma naa seenati. Mucaa kana miti aan itti dabalame waa tokkoon sitti himaan konfidensiidhaan aan warri tiktaakariin Oromoon qabdu hundi dabalame. Wallaahi wabillaahi yoo si fakkaatti haratte si gadi buusuu hin dandeessu dhibbatti fudhu naamani. Abadan si ta'uu hin danda'amu bari. Abadan si ta'uu hin danda'amu utuu danda'ame namni gasii taa'u hin jiru. Na amani kana dhibbatti. Maal qaba tun Ingiliffa beekee uummata Ingiliffaan itti hordofu itti dubbadhe. Jala dhufanii it is not good minaamin jedhanii barreessaa turani warri Ingiliffa beekan. Wallaahi wabillaahi kun hin ta'u waan ta'u. Dhugaa keeti wallaahi dhugaa keeti. Si ta'uu hin danda'amu. Dhalluma jedhi. Tapha keeti haasa'e bahu. Waa'ee kanaa dhiisiti. Kun sirra kisiin. Ta'u abbaan barbaade. Waraqaatu yenna hundi keessanoo. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Dubbiin hin hafne bara fixxaniitiin jirtanii gabaaddumatti wal agartee wal gabbuusu kana soo dhiifne silaa gaariidha. Namni kenna irra hedduu waan inni itti argamu bakka akkanaati. Abbaan abdii istaayilii isaatiin dhufe fakkeenyarraa hin waan inni isarraa tolu amma wanni isarraa tolu narraan tolu jechuudha agartee. Wanti kun istaayilii isaatii akkaataa intarnaashinaaliidha agarteetiin akka abbaa abdii itti ilaalu ati namni hundinuu akkasitti ilaaltan na fakkaata. Akka addunyaatitti jechuudha. Kanaaf yoo kana qabadhee dhufe yoo jedhee annanarraan tolu maaliif waanin mataa kiyyarraa kireeditii godheetiin gaffidee takkaa miti jechuudha. Isa guddisneetiin kajalaa dhufus guddisna malee isuma kana gabbuusuun faayidaa hin qabdu. Irra hedduu namni kenna wal gabbuusu irratti xiyyeeffatee deemaa jechuudha. Abbaan qaaraatis abbaa abdii irraa jirjirateetiin qaaraa yoo fedhe haa godhatu. Abbaan fedhe namni kumi takkaayyuu maqaa fedheen haa dhufuuti istaayilii waliirraa gorreetiin kabajaadhaan wanti kun miidiyaadha. Miidiyaa kanarratti irra hedduu namuma keenyatti rakkoo walirratti uuma malee namni biraa bal'iseetuma wal guddisanaaf fakkaata yoo dogongoruu baadde. Kanaaf haga dandeenyu namni walirraa goraatiin amma yuutuubii hedduun arge maqaa abbaa abdii kanaan waanuma inni dalagu kana irra kaaniitiin kan dalagataniitiin irraa faayidaa argachaa jiran. Sunuu ni gahaa asirrattis gaafa tiktokii irratti dabalamanu irratti dabalaniiti istaayilii isaatiin dhufanu kun waan biraan fakkaata. Kanaaf haga dandeenyu wal kabajuun gaarii jechuu barbaada. Dubbiin usiinuu dhumteetiin jirti. Maqaa isaa jirjiiratu, filtarii isaa jirjiiratu, guddisa taate nutu wal guddisna kanuma jechuu barbaadeeti dhiifaman irraa ta'a.
yoo ta'e abbaan abdiinuu hin guddisaa yoo inni maqaa biraatiin akka biraatiin dhufe abbaa abdiittuun kennina itti meera isattuu himeera maal jedheen yoo ati akka biraatti dhufte anata abbaa abdiitiin beeksisi mucaa kana jedhee itti si himaan jedheen yoo immoo kanaan deemte xiqqoo si namaanis walitti buutaa jedhee sappoorti godhanii biraa deemee yeroo hin deebi'u filtara deeffatee jira waa hunda ofirraa kaasee fuula isaa dhiqatee daaraa waan hunda sirreessee jechallee naasa'u lamuu kadhadhaa kaminaa waan tokko tokko baqaa jira miti guutummaan guututti dhaalee dhufe dhiiseeji filtaratti dhiisuu dide kana amma immoo kan itti jiru quban qabu kalee ijoollee ishee naa gonaan dhaqee yeroo sappoorti godhu daansii irra jira qaaraa isaa gurratti kaatee mormatti kaatee jira abbaa qaara wallaahi abbaa abdiituu si kaase guddisuu irratti rabbi si haa guddisu akkasii kana yoo fudhatte dhume amma immoo abbaa abdii dhiisi riipoortiin godhamini yoo inni bor deebi'ee akkasitti didee si fakkaatee dhuman deema jedhe manni waan godhu gaa godhu saayii qabaatti as deebi'aati geema guddaa inni qabu irratti wanni ana mudate mucaa kana akka mudanne keessattuu immoo abbaa abdii kaleessa nama uummata injifatamuu hin qabne injifatameedha dhugaa jirtu haaluu hin dandeenyu ammas akkasumas hin taane tapha koorraa fakkeenya fudhannee abbaa abdii koomeediyaanii keenya jecha tokkollee taatu alagaa biyya fagoo jiran eessa jennaan oromiyaa jedhee maqaa waamee beeksiseera. Kanaatiin kaluma ta'een maqaa biyyoo fi beeksisuun waan guddaadha jettanii yaaddu akka yaadutti hin jedha. Kanaaf waan dandeenyuun bira dhaabachuudhaaf qophoofnu jajjabeessinu waggaa kanaan mo'atame abbaan abdii bara namni mo'atu keessa injifatame. Kuma keessa fakkeessinee yaamilee isaa eeguudhaaf yeroo inni sana waa'ee gaimaas waa'ee yaamilee waa'ee maaliif hin beeku gati ta'eefi kanas bakka tooppisi godhachiifne isa caalu abshir jennee kijibaan jechuudha. Fakkeessinee uuma ta'eetti darbannee tooppii fudhachiifne ka caalu argatte maal jennee gowwoomsine amma immoo sun hin danda'amu. Haga taphni mo'atamee ka'eennaan abshir si bira jennee sappoorti goonee jajjabeessinu wallaahi torbanitti taanuun kenninaafi. Torbee tokko miti torbee lama kennaafi akka inni injifatamne egaa gurbaan immoo jabaadha eeyyee jabaadha isa geema jabeessuudha jedhame.